daawun isa dubbatamu bankiin international oromiyaa khamis magaal baardaari tiriirtota mancaa'u pirezidaantiin baankicha BBC itti jira waan isaan tirniqaab wallaggi lixaana na joogan jabo mikaali dargaggoota furwaraa mootummaatiin ajjeefamuun dhagaa ejjechaad malee kanaan namooti miidhamanillee hedduu ta'uu dubbatamaa waan odeeffan qaba filannoo Itoophiyaa marsijayeessoon mootummaa morkattooti mormitooti jeesuun filannoon godhamtiin jirti jette qeerroon arsilixarra oromiyaa miidiyaa neetwork dubbees guutoo bisana riippoortattiin takaayiroo irra dhageet manni marii nageenya dhaabbat mootummoota gamtooman Itoophiyaa ilaalchisuun wixinni haara qopheessirra waligaluun dhagaa gabbeettoo paawurs keessa chaayinaa fi raashiyaa dabalatee miseensuun dhimmi Itoophiyaa irra waligaluu dubbatamaa xiinxal bal'aa irra midhaasne jira eebli 23 barkum 2021 guyyaan jimaataa bal'inootu seentardaa kunoot kutaalee addunyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dhaqabu marattuu nageenya keenya isin haa dhaqqabu jenna daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ashamaa akkam jirtu oduuwwan sa'aatii kanaan Abiraan Birootu isinitti hima. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Laaloo Assaabii keessatti dargaggoo Daggafuu Dabalaa jedhamu mana hidhaatii baasanii ajjeesuu maatiin OMN itti himan. Daggafuun ogeessa meeshaalee elektirooniksii kan ta'e hidhata darbee qaamolee nageenyaatiin maatii biraa qabanii kan hidhan yoo ta'u kamisa ebla 22 mana hidhaatii baasuun ajjeesanii bosona keessatti reeffa saagatu maatiin OMN itti himanii jiran. Daggafuu Dabalaa magaalaa Innaangoo keessatti mana Sophia Mobile kan qabu ta'uu miseensi maatii nama kanaa yoo himu sababa inni hidhameefis erga hidhame to'annaa seeraa jala oolfamees maaliif akka isaan ajjeesan isaa gaammaa adda baafachuu akka hin dandeenye maatiin dubbatan. Gaafa jalqaba qabamee hojjettoota waajjira nageenyaa aanichaatu isa qabe kan jedhan maatiin waajjira nageenyaa dhaqanii bulchiinsa aanaa fi poolisiis gaafatanii deebii akka dhaban himanii jiran. Reeffa ilma isaanii baadiyyaa Arroojii jedhamutti geeffamee gatamuu isaa himuun jiraasaa mana fuudhanii du'aa isaa moqeerraayyuu fageessanii akka maatiin argateen awwaalle godhan jechuun miira gaddaatiin OMN itti dubbatan. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti mana hidhaatii nama baasanii ajjeesuun yeroo dhiyoos akka malee babal'achaa jiraachuu dhaabbilee mirga namoomaa fi rogeeyyiin gabaasaati jiran. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa Daddacha Daabbii Daalatti oolmaa jimaata ebla 23 bara 2021 ooleen hidhamtoota siyaasaa galmee obbo Caalaa Taamiruu jala jiran 5 irratti murtii hidhaa waggaa 20 dabarsuusaa abukaatoon hidhamtoota siyaasaa obbo Guddannee Fiqaaduu bilbilaan OMN itti himan. Hidhamtoonni kunniin waggaa tokko dura bakka garaagaraatti kan qabaman yoo ta'u yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa kan naannoo Yuunivarsiitii Finfinnee caffee araaraa jiru keessatti dararamaa turuu isaanii maatiin OMN itti himan. Galmeen himata hidhamtoota siyaasaa kanneen mana murtii fi himata garaagaraa jalatti ilaalamaa kan ture yoo ta'u tibba duraa obbo Abdii Raggaasaa waliin himatamanii turan. Ittaansee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti ergasiyaas himatamtoonni ja'an kun qofaatti adda baafamuun himata shororkeessummaa kan jedhu maqaa abbaa torbee jedhamuun yakka ajjechaa raawwattaniitu jechuun himanni isaanii banamee adeemsi falmii fi ragaa dhaggeeffachuu gaggeeffamaa akka ture obbo Guddanneen OMN itti himan. Ragaa abbaa alangaa dhiyeeffatee manni murtii kufaa taasisee kan ture yoo ta'u obbo Guddanneen ragaa viidiyoo fi sagalee yeroo qorannoo yakkaa sagalee amantaa isaanii poolisiin dhiyeessan murtiin kun darbe jedhan. Hidhamtoonni siyaasaa kunniin reebichaa fi dararaa poolisiin isaan amansiisuuf irratti raawwate sodaatanii waan hin raawwatan akka amanan mana murtiitti himuu isaanii abukaatoon himanii manni murtichaa sagalee isaaniif bakka osoo hin kennin murtii dabarsee jedhan. Murtii kana mormuuf adeemsa oliyyannoof of qopheessaa akka jiran abukaatoon isaanii dubbatanii jiran. Hidhamtoonni siyaasaa kunniin barattuu yuunivarsiitii waggaa lammaffaa dabalatee hojjetaa baankii akkasumas warri kaan hojii dhuunfaa fi barnootarraa namoota jiran ta'uu kan himan obbo Guddanneen murtiin har'a darbee kun murtii akka qabeessa miti jechuun qeeqanii jiran. Himatamaa tokkoffaa fi lammaffaan Caalaa Taamiruu fi Anniisaa Geetaachoo hidhaa waggaa 20 Liidiyaa Barraa waggaa 6 Sanyii Amsaaluu waggaa 3 fi ji'a 6 akkasumas Soolan Haayilee waggaa 2 fi ji'a 9 Lataa Wiirtuu hidhaa ji'a 6 kan itti murtaa'e ta'uu abukaatoon hidhamtoota siyaasaa obbo Guddanneen bilbilaan OMN itti himanii jiran. Godina Wallagga lixaa Najjoo ganda Jaaboo Mikaa'el jedhamutti namooti 4 waraana mootummaatiin yoo ajjeefaman hedduun ammoo madaa'uun maddeen gabaasan.
Ilmaan Oromoo ajjeefaman kunneen irra jireessaan barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifamanii hojii dhabuudhaan hojii humnaatiin jiraatani. Muhammad Fantaallee gabaasaa dabalataa qindeessee jira. Cibbanam waraanni mootummaa bilxiginnaa maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin gama lixa Oromiyaatti bobbaafame ajjeechaa suukanneessaa raawwachaa jiraachuu maddeen lixa Oromiyaa OMN himan. Godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo ganda Jaaboo Mikaa'el jedhamutti namoonni 4 waraana mootummaatiin yoo ajjeefaman namoonni 20 madaa'uu jiraattonni naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himaniiru. Ilmaan Oromoo ajjeefaman kunneen irra jireessan barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifamanii carraa hojii dhabuun hojii humnaa warqee baasuu irratti bobba'an yoo ta'u badii tokko malee Oromoo ta'uu isaanii qofaaf akka ajjeefaman maddi naannicharraa odeessa kana nuuf laate ibsee jira. Namoonni rasaasa waraana mootummaatiin ajjeefaman Geexee Warquu, Waatolee Ibraahim, Marartuu Eebbisaa fi Geetaachoo namoota jedhaman yoo ta'an namoonni madaa'an lakkoofsan 20 akka ta'an odeeffannoon dhaqqabe ni mirkaneessa. Jiraatan naannicharraa qunnamni akka ibsetti sababa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin naannichatti rakkoon mudachaa waan tureef maqaa warqeetu seeraan ala baafamaa jira jedhu dahoo godhachuudhaan ajaja bulchiinsa nageenya aanichaa nama Efreem Bayyanaa fi bulchaa aanichaa Taliilaa Tarrafaa jedhamaniitiin ajjeechaan kun akka raawwatame himam. Bulchaan aanaa Najjoo obbo Taliilaa Tarrafaa gama isaaniitiin ajjeechaan kun akkamiin akka raawwatame ilaalchisuun BBCtti yoo himan namoonni albuuda warqee karaa seeraan ala ta'een baasan akka gadhiisanii bahan yeroo 5 mariisifne turre garuu tole jedhanii abboomamanii hin baane. Isa dhumaaf mariisisuuf yeroo deemnu namoonni 5,000tti dhiyaatan walitti qabaman. Kana gidduutti wacaa fi jeequmsi ka'e. Humni nageenyaa haalicha tasgabbeessuuf achi ture. Humni hidhatee abbaa oshaniin naannicha socho'us jira ture. Kana gidduutti dhukaasni banamuun namoonni 3 du'uun 3 ammoo mana yaalaa galanii jiru jechuun ibsan. Maddi keenya naannicharraa namoota ajjeefaman maqaa isaanii nuuf eere ammoo namoota 20 madaa'an keessaa namoonni 2 miidhaa cimaarra gaheen du'aa fi jireenya gidduu jiraachuu isaaniis addeesseera. Hiriira tibbanaa naannoo Amaaraatti hiriirameen baankonni Oromiyaa Intarnaashinaali fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa haleelamanii jiran. Waggaa 11 dura biyyattii keessatti baankii 13ffaa ta'uun kan hundaa'e baankiin Intarnaashinaali Oromiyaa kamisa magaalaa Baardaaritti hiriirtotaan barbadaa'ee jedhan pireezidantiin baankichaa obbo Tafarii Makonnin miidiyaatti dubbatan. Gabaasa miidiyaalee garaagaraa Siraash Sabaaftu qindeesse. Hiriira farra Oromummaa naannoo Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiruun qabeenyi maqaa Oromoo qaban naannicha keessaa manca'aa jiru. Hiriira kana irratti dhaadannoowwan Oromummaa balaaleffatan dargaggoota Amaaraan qabatame kan bahe yoo ta'u jechoonni jibbiinsaa hiriira kana irrattis mul'atee ture. Waggaa 11 dura biyyattii keessatti baankii 13ffaa ta'uun kan hundaa'e baankiin Intarnaashinaali Oromiyaa kamisa kaleessaa magaalaa Bahar Daaritti hiriirtotaan manca'uu pireezidaantiin baankichaa obbo Tafarrii Mokonnan BBC'f himanii jiru. Gamoon baankii Intarnaashinaali Oromiyaa magaalaa Bahar Daar damee Xaanaa guutumatti dargaggoota hiriira bahaniin barbadaa'uun miidhaan guddaan qabeenya irra gahee jira. Haleellaa kanaan hojjettoota baankichaa irra miidhaan dhaqqabe jiraachuu baatus qabeenyi barbadaa'e hammam akka ta'e shallagame wanti beekame akka hin jirre obbo Tafarrii Mokonnan BBC'tti himanii jiru. Waardiyoonni baankichaa jiraatanis humna isaanii ol waan ta'eef dhaabsisuu hin dandeenye kan jedhan obbo Tafarrii Mokonnan humnoonni nageenya naannichaa bakka san jirus miidhaa dhaqqabe oolchuurraa of qusatee jira jedhan. Gama biraan baankiin hojii gamtaa Oromiyaa naannicha keessa jiru miidhaan akka irra gahe gabaafamaa jira. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa Aganyaaw Tashaagar ibsa kaleessa kennan keessatti waa'ee barbadaa'uu qabeenya kanaa waan jedhe hin qabu. Hiriira magaalota naannoo Amaaraa keessatti dhiheenya adeemsifamaa jiruun dhaadannoo qabatanii ba'an keessatti Oromummaan haa barbadaa'u, Itoophiyaan haa dursitu akkasumas dhaadannoowwan muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad balaaleffatan mul'atanii jiru. Caccabuun baankiilee maqaa Oromoo qaban naannoo Amaaraa keessatti ta'e mallattoo duula Oromummaa caccabsuu akka ta'etti dubbatamaa jira. Sabboonummaan Oromoota Walloo Itoophiyaadhaaf miidhagina malee yaaddoo miti jedha mootummaa naannoo Amaaraatti bulchiinsi godina addaa saba Oromoo. Oromummaan dhaadannoowwan hiriira naannoo Amaaraatti bahame keessatti godinni addaa saba Oromoo haa diigamu kan jedhu keessaa dhaadannoo tokko. Dhimma kanarratti bulchiinsi godina addaa saba Oromoo aanaa Jiillee Dhumuugaa Oromummaa fi godinni addaa saba Oromoo Walloo hiriiraan ijaaramee kan diigamu osoo hin taane lafee fi dhiiga abbootii akaakilee keenyaan har'a ga'ee jedhan. Oromummaan godina saba Oromoo haa diigamu Itoophiyaan itti hafuuftu warri amma jedhan kaayyoon isaanii afaan qawweetiin diiguuf yaalaa akka turan ifaadha jedha.
Finxaaleeyyiin dhaadannoo magaalota naannoo Amaaraa iddoowwan adda addaatti hiriira gaggeeffamaa ture irratti dhageessaa turan seeraa fi heera biyyattiin kan nama gaafachiisudha jedha ibsi kun. Biyya heerri fi seerri biyyaan lammiileen mirga hiriira mormii yoo qabaatanillee eenyummaan saba tokko abaduu jedhanii hiriira ba'uun seeraan nama gaafachiisaa jedha. Ilaalchi fi gochi qaama hiriira kana qopheessee fi hiriira kanarratti dhaadannoo kana qabatee ba'ee olaantummaa seeraa cabsuudhaan itti gaafachiisuu qabaa jedha. Oromummaa fi godinni saba Oromoo hiriira daandii irraan osoo hin taane seenaa fi lafee abboota sabichaan utubamee as ga'eedha jedha. Qaamni diigamuu qaba jedhu ilaalcha biyya diiguu kan qabudha jedhee jira. Oromummaan Oromoo walloo sabboonummaa Itoophiyaatiif miidhagina yoo ta'e malee finxaaleeyyii murna tokkootiif mata dhukkubbii ta'ullee Oromummaan hin badu godinni addaa saba Oromoos hin diigamuu jedha ibsi bulchiinsi aanaa Jillee Dhummuugaa baase kun. Koomishiniin poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashiitti aanaan Sadaal humna hidhateen to'atamuu mirkaneeffannee jedha. Humni kun dargaggoota ijaaree kan hidhachiise sochii dimokiraataa uummata Gumuzii humna jedhamu jechuun koomishinichi ibsa baaseen beeksiseeti jira. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaatti bana aanaan Sadaal humna hidhateen dhuunfatamuu ibseetti ture. Koomishinarri ittaanaan koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Misgaanaw Injifataa BBC takka himanitti magaalli aanaa tanaa Diizaa jedhamtu hidhattootaan dhuunfatamtee jirti. Obbo Misgaanaan akka jedhanitti sosochiin dimokiraataa uummata Gumuz kun aanaa Sadaal to'achuun dura bakkeewwan garaagaraatti haleellaa raawwachaa ture. Sosochiin kun paartii naannichaa keessa karaa seeraan galmaa'es jedhanii jiran. Hidhattoonni kunneen humna mootummaatii ol akka ta'anis himanii jiran. Jiraattonni aanaa Sadaal gara Wallagga lixaa keessa dheessanii hidhattoonni kunneen mana manarra naannawanii uummata ajjeesaa turuu himanii jiran. Oduu maddeen alaarraa arganneen waldaan fannoo diimaa addunyaa dhiibbaan saalaa Tigraay keessatti hammaachaa jiru rifaasisaadha jedheetti jira. Gudeeddiin dubartootaa akka meeshaa waraanaatti dhimma ba'amaa akka jirus mirkaneeffachuu himeeti jira jaarmiyaan kun. Daarektarri olaanaan koree fannoo diimaa idil addunyaa Roobert Maardini dhiibbaan saalaa hojjettoonni keenya hospitaalotaa fi kiliinikoota Tigraay keessaa nama gargaaraa jiran nutti himaa jiran sukkanneessaadha jedhan. Lolli jajjabaa Siiriyaa fi Yaman keessaa bara 2012 hanga 2018tti itti dhiyeenyaan hordofaa turuu isaanii kan himan daarektarri kun hammeenya akkanaa waggoota 20 darban gargaarsa namoomaa kennine keessatti ani dhuunfaan argees dhaga'ees hin beeku jedhan. Hojjettoonni keenyas kanuma naan jechaa jiru jedhan. Kun waan hunda dura kan birmannee dhaabsisuu qabnu jedhan. Ji'oota 5 darbaniif Tigraay keessatti gudeeddiin dubartootaa kan waraana Eritiriyaa fi Itoophiyaan raawwatamu baramaa dhufuu hakiimonnii fi narsoonni ragaadhaa jedhan. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa hoogganaan gargaarsa namoomaa akka gamtaa mootummootaa Maark Laawkok jalqaba ji'a kanaa dhiibbaan saalaa tooftaa waraanaa ta'ee jiru doorsisaa fi shororkeessuuf oolaa akka jiru himanii jiran Tigraay keessatti. Odeessa maddeen alaa kan biraatiin manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii haalli Itoophiyaa keessaa baay'ee yaaddessaa ta'u yeroo jalqabaatiif miseensonni mana marichaa guutuu walii galanii jiran. Biyyooti miseensota mana marichaa Tigraay keessatti qorannoo walabaa akka godhamuu fi warri yakka raawwate akka gaafatamu murtoo dabarsanii. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin birmadummaa biyya koo keessa hin galinaa jechaa jira. Guyyoo Waariyoo gabaasa dabataa qindeessee jira. Countless well-corroborated reports suggest their culpability for atrocities. Manni marii dhaabbata mootummoota gamtooman Itoophiyaa ilaalchise wiixinni haara qopheessirra waligaluun dhaga'ame. Qiyaamataan cufaaf sababi maaliin gaafee achirratti keeyyannee gar dubbiteen tardhaa deebeen. Sadaas bar 2020 muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed namni badhaasa Noobeelii nageenya fudhachuun osooleen bulii akka waraanaatiin maqaan isa miidiyaalee maqaa qaban kanneen akka BBC, Al Jazeera, CNN fi Reuters TV Ayatollah Faqof Sontaane The New York Times facuuf irra qalam guddaan barreeffame. Loltooti TPLF kaampi waraan kaaba najalaalee loon gantummaan irratti hojjetaniin yis gibgib juunta gabaabbat gabteen duul guddaa gamkaa biyyatti bobbaase. Loltuu Isaayyaas Afaan Warqee Eertira irra daboo yaammachoo nama hedduu jeessan hadheen 500 caaltullee loltoota kanaan gudeeda. Garee faashistii Abiy Ahmed lafteen na bobbaaseef Tigraay bakka awwaala malee bakka biraan qabdi jechuun kadhaata irra hormee adda bilisa baasa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Gamisaateen duula biyyi fi Isaayyaas Tigraay irra godhan kamiif akka harkin kennin beeksisu lafaaf samii qof irratti osoo hin taane meeshaa barii tolchuun duwalti guurrachuu reeffi nama lafa jees. ይህንን ከሃዲ
ጡት ነካሽ ኃይል ለማሳፈርና ለመደምሰስ አስፈላጊውን ሁሉ የምናደርግ መሆኑን እየገለጽ እነዚህ ካልተቀጠቀጡ እዛው ይቆይ ወራም ሞቱማን ኢትዮጵያ ጉዮት ቁደን ሸኒ ኸሰት ጡሙሩ በክሴስ ኻይግ ሱኒል ለዱ በዱኛ ናኖ ጂዮት ሸኒ ወሊፍ ኮች ሱኸኔ ሰዱ ኸሰት ተላሉ ድርቀምታ መለላዩ ጀርት ኸናን ሉቡና መቆፈ ሶንታኔ ኮሎኔል አብይ አህመድ ዲፕሎማሲ ሳቲፍ መቃን ኢትዮጵያ ዱኛ ብረር ረኸሶን ማኒ መዲ ተስገብ ዳበት ሞቱሞት ገምቶመኒ ጄቆምስ ሲያሳቲፍ ዲበ ምርግነሞም ኢትዮጵያ አዳት ሞዋኒ ናኖ ትግራይ ኸሰት ታጅር ሰደርከ ጉደር ጋውር ደደቢን በክሲሱስ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ madulantumma seera khabachiisuuf malee akka tokkolleen kadalagan hin jiru jechuun soba di malkana minceesi mikhiyibda addunyaa waldhaaf waraanka biyya Itoophiyaa Tigraay godha kaloltooti Eertiraa raayyaattis biyyaatiif milishaan Amaara gochu duguug sanyii uumat mallas zeenaa irra raawwat jedhaniin Ameerikaa gamtaa Awurooppaa dhaabbat mootummoota gamtoomanii Human Rights Watch Amnesty International Committee for Protection of Journalists qofa osoo hin taane miidiyaaleen gugurdoon hedduun mootummaan Itoophiyaa addunyaa soboon A bloody jacket, some rope used to tie the victims, shoes worn by a Sunday school boy. The haunting remnants of a brutal massacre in a village in northern Ethiopia's Tigray region. Dhaabbat mootummoota gamtoomaniit manni marii nageenya dhimma Tigraay irra marsadduuf marii taasise ture. Miseensota garicha 15 keessa biyyoota Keeniyaa dabalatee 12 jabeessanii biyyo balaaleffatan. Raashiyaa, Chaayinaa fi Indiyaan Itoophiyaa harka jalqabachuun veetoo paawurumnaa walgitan kuffisuun abiyyi yeroof lubbuu oolchaniis amma miseensonni maricha hayaat kan mormaa turan. Chaayinaa fi Raashiyaa dabalatee hundi sagalee tokkoon irra waligaluun Itoophiyaa firee badduu jedhan. Sirni mootummaa Itoophiyaa dubrbuufachuu beelaaf dhiitta mirga namooma akka meeshaa waraanaa gargaarame nam gad jedhibsiman marii nageenya kuneen waraanni akka dhaabbat qorannoo walaba taasifame yakkamtooti seeratti akka dhiyaatan sagalee guutuu waligaluu miidiyaaleen gabaasan. Meanwhile, the UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, says ajandaan guddaan kamis dabxan irra waligalam khoneen mars shanioliif mootummaa Ameerikaatiin dhiyaate Chaayinaa fi Raashiyaan harkaddeed taatullee marii guyyaa kamisa qopheessummaa biyya Irlaandiin godhamteen miseensoti kuncuuf 15 Itoophiyaa waakkachuu rakkoo jabduu jedhan ibsiman marii Antooniyo Guutarees kun uumat miidhamee fodudansa humnoota Tigraay keessa yakkaan shakkamanii fi yaaddoo guddaa kajedhe ibsichi lol Tigraay kan keessa tajjecha suukaneessa duguuga sanyii dhalnamaatiif saamicha raawwachuun himatamaa katur waraanii Eertiraa Kasaayaa Safaan Warq ammallee gochi suukaneessa kan itti fufaa jiraachuu yaaddoo jabduu jedhan cufaafuu duub yeroo baay'ee deddeebite soburra kakaay amantummaa miidiyaalee dhaabbilee mirga namoomaatiif jaarmee addunyaa kadhabdi Itoophiyaan waliigaltee marii nageenya kan dur dhaabbachuuf yaaliin godhuu jirta akka gatiin qabne dubbata. Before she then led a discussion on the situation in Tigray in closed session. Daawwattoota OMN oduuwwan isaati kanaaf qabannee goolabneetti jirra qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii tufuu daawwadha.